Mee dureessoo yaada ati qabdu jira mee waajjira keenya sirriitti beeksisuu fi guddisuudhaan mee maal gochuu qabna? Yaada inni qabu baay'eedha. Yaada bilchaataa fi yaada baay'ee fudhatama qabudha jedhee namanaa. Akkuma suura kanarratti argaa jirtu waajjira keenya sirriitti beeksisuu fi sirriitti daran akka guddatu gochuudhaaf zayitii fi waan ta'e bibbinneetoo ayyaana waggaatiif nama baay'ee ta'anii suura wajjin kaa'uudhaa fi suura poosti gochuudhaan tiiktook irra gadhiisuu fi yuutuub irratti viidiyoo isaa gadhiisuudhaan waajjira keenya guddisuu hin dandeenya. Kun yaada gaariidha jedhee namanaan. Waaw yaada ajaa'ibaati kun yaada sirriitti filatamaadha. Kanaafiyyuu amma maallaqa qopheessinee zayitii xiqqoo binnee daakuu wajjiniin mokoroonii xiqqoo binneetoo namoota baay'eedhaaf kenna suura wajjin ka'uu qabna. Kana bakka yaadni sirriin. Biroo mee gaafis gaafadhaa gaafii kana deebiste badhaasa qabda. Tole na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa. Beelladoota manaa keessaa kan alaalaa guuruu lama maqaa dhahi. Hara baay'eedhaan maqaa dha'uu nan danda'a. Harree, gaangee, saree, adurree kan kana fa'aadha. Maallatti kofaltaree sirrii yoo hin taane sirrii miti naan hin jettu. Hin arganne gaafii biraan si gaafadha. Tole na gaafadhu rakkoon qabu nan deebisa isa kanallee. Harreen tokko handhuura meeqa qabdi? Handhuura lama qabdi. Tole maamila keenya maal isin yaadufu? Biiraan jira. Eeyyeen biiraan jira kamtu isin yaadufu? Biiraa gosa kamtu jira? Harar meettaa baddalleetu jira. Jimmaa aggaaroo mattuun on jiru. Biiraan hafiis hin jedhe malee biyya natti yaamee hin jedhe. Yaa Waaqayyo nagaa na oolchite nagaa na bulchi seexana narraa qabi biyya keenya biyya nagaa godhi. Hojii seexanaa hojjechaa seexana cibbita jechuudha kaa amma waaqaa galata galchuu gaheeti kaa. Tole bade baako maaltu natti dhufe dee maal eenyudhaati mana kiyya keessa jirtu. Daftee bakka jirtu kanaa hin kaatamu asumatti si hambisu ammaani. Nankaa gooftaa kiyya eenyudhaati.